Viidiyoo kana keessatti poosterri kun baay'ina daataa barattoota kan dogoggoru ta'e akkaataa ofii keenya karaa salphaadhaan itti sirreessuu dandeenyu irratti waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf baay'inni barattoota maqaa barataa kana jalatti galmaa'anii barattoota 90 ammoo simisteera tokkoffaa jala dhufnee qaaceessa qabxii barattootaa yooniif ilaallu dhiira 36 dhalaa 30 waliigala 66. Baay'inni barattoota nuti jalqaba galmeessine 90 ture. Qaaceessa irratti ba'e garuu 66. Isa kana akkamitti ofii keenya karaa salphaadhaan sirreessuu dandeenyaa waan jiru mee waliin ilaallu. Kana sirreessuudhaaf paaswordii fi wanti biraas akka nu barbaachisu. Kana maqaa barataa kajuu kana jalatti deebi'uudhaan saala barreeffama jiru kanarratti ni tuqnaa jechuudha. Saala kajuu kanarratti erga tuqne booda tuulsii kana bira dhufuudhaan tuulii kana ni tuqna. Erga tuulii kana tuqne booda view kajuu kana tuqneeti dhufne filter kajuu kana banna. Erga filter kajuu kana banne booda kana ofirraa gad deebisna. Haala kanaan saala barataa kajuu kanarratti xiyyaan gaggaragale kun nu dhufaa jechuudha. Xiyyaan asirratti mul'atu kun. Kanaafuu xiyyaa kana ni tuqna saaluma sana irra jiru. Erga tuqne booda dhiira yookaan dhalaa ta'uusaa ni filanna. Kan sirreessuu deemnu immoo fakkeenyaaf dhiiraa filannu. Dhiira 47 jechuudha. Dhiira 47. Garuu karoostara irratti galmaa'ee jiru dhiira 36. Dhiira 10 akka nurraa hambise jechuudha. Kanaafuu dhiira 10 akkatti hambise kana kaseelii kam keessa jiru akka lakkaa'amin hin beeknu. Fakkeenyaaf kaseelii amma nuti karaa salphaadhaan kaseelii jalqabaa keessa jiru kana cheeggoona. Kaseelii jalqabaa kana keessa jiru kana akkamitti cheeggoona? Mallattoo kiiboordii tana tuqneeti isa jalqabarra jiru kana haynaa jechuudha. Hayneeti jalqaba irratti roostara simisteera tokkoffaa kajuu jala dhufna. Yeroo san dhiirtee duraan 36 turte amma 35 deebite. Kanaafuu kaseelii jalqabaa keessa jiru sun lakkaa'amee jira jechuudha. Inni kun lakkaa'amee waan jiruuf itti deebisna. Dhiira gooneeti guunnaa jechuudha. Erga dhiira goonee guunne ganaa isuma kanarraa barattoota hafan hunda guunna. Akkamitti? Haala kanaan isa jalqabaa kanarratti tuqachuudhaan tuulisii kanatti deebina mallee tuulisii kanatti erga deebine booda hoom kajuu kana tuquudhaan san booda itti fufuudhaan fiil kajuu kana tuqnaa jechuudha. Fiil kajuu kana ni tuqna. Erga fiil kajuu kana tuqne booda ammallee itti fufuudhaan diraag fiil kajuu kana filannaa jechuudha. Diraag fiil kajuu kana hoggaa filanne booda haala kanaan xiyya rogaa afurii nuuf fide. Nuti immoo xiyya gad deemu kana qabne haala kanaan gad harkisuudhaan barattoota dhiiraa hundi tokkichuma sanarraa kan guunnu ta'a jechuudha. Haala asirratti mul'atu kanaan qabnee hanga barataa dhumaatti haala kanaan gad kan guunnu ta'a jechuudha. Booda den jenneeti harka keenya irraa kaafanna. Amma baay'inni barataa reefuun tana roostara irratti 36 ture suni sirratee jira jechuudha. Kun 47 ta'ee jira. Amma shamarran irratti nu hafe. Shamarran asumatti deebi'uudhaan xiyya saala jiru kana xiyya gaggaragalee jiru kan saala gubbaa jiru kana tuquudhaan dhalaa kajuu filanna ammaas deebine. Erga dhalaa kajuu filanne booda dhalaa keessaayis seeliin keessa jirtu talakkaa'amtee fi talakkaa'amii waan adda hin beekneef dhalaatti jalqabarra jirtu tana haynee ilaalla. Dhalaan duraa 30 turtee ammaan tana 29 deebite jechuudha. Kanaafuu dhalaan jalqabarra jirtu tuni lakkaa'amtee jirti waan ta'eef seelii jalqabaa tana keessatti dhalaa jennee deebisna. Ganaa seeliin jalqabaa lakkaa'amtee waan jirtuuf isuma tanarraa hundi isaatu kan guunnu ta'a. Akkamitti? Akkuma reefuun tanaa sanitti isa kana tuulii san tuquudhaan hoom kajuu kana jala erga dhufneen booda fiil kajuu kana fillaa. Fiil kajuu kana erga fillee booda diraag fiil kajuu kana filannaa. San booda xiyyaa rogaa afuritti nu dhufa. Kanumarraa gad harkisnaa jechuudha. Haaluma kanaan barattoota keenya hunda haala kanaan sirreessuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Amma baay'inni barataa nuti qabnu baay'inni barataa galmaa'anii reefuun tana kan duraan 66 qofatti nurraa deebisan amma gara 90tti sirreessineeti jirra jechuudha. Kanaaf paaswordii fi wanni biraa tokkollee nu barbaachisu. Erga haala kanaan sirreessineen boodatti maal goona? Tuulisii bira deebi'uudhaan viyuu dhufuudhaan filtarii keenya irraa haynaa jechuudha. Filtarii keenya hundi duuba deebisnee san booda barataa keenya
maal godhuu qabna seef goonaa jechuudha. Erga haala kanaan sirreessineen boodatti qaaccisa barataa 90 kan nuuf hojjetu ta'a jechuudha. Haaluma kanaan ofii keessanii sirreeffachuu kan dandeessan ta'u kan isiniif ibsinu ta'a jechuudha.